Akkuma argaa jirtan har'a shankoora qabadhee dhufee yeroo baay'ee jechuudha. Namni biyya namaa ture kuni waan akka shankooraa akkasuma mootiyyuu wantoota akka dinnichaa, ashookaa yookiin adaamii kana qofa osoo hin tahin goommana waan baay'ee jechuudha. Walumaa galatti baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee sooratamuu fi tajaajila itti dhalannee itti guddanne hin jaalanna. Kana qofa osoo hin tahin namni baay'ee jechuudha ijoolleen baay'een warqiin meeqa galee waqtii warqii ta'uu danda'a birriin giraamni meeqa galee rabbumaa jedhe nama hedduu kana na gaafate warqiin meeqa waggaa 4 bitee warqii of harkaa qabaadhe amma immoo galuuf baatii tokko na hafee waggaa 2 warqii bitee of harkaa qabaa garuu galuu hedaa asii gurguradhamoo biyyatti dhimmaaf itti hajama akkasuma immoo biyya namaa taa'anii achirraa asitti warqii naa biti jedhanii kamaatillee na erganii mana na rakkisanillee ni jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattanii shankoora qabadhee haa dhufu malee hundi keessanuyyuu waa'ee warqiiti. Warqii kana yeroo baay'ee dubbadhee haga huffitan ga'ee jira. Asumaan shankoora kana maasha Allah jedhaatumaan arginaaniin karamarratti bitee jechuudha natti tolee bira taruu didee asheetaaf bareeda biran taran jedhanii. Kanaaf maaliif yoo jettanii ijoolleen hedduun isaanii waa'ee warqii na gaafataa jiranii biyya Arabaa jira galuu heda warqii qaba maallaqan qabu gurgurachuu heda achitti haa gurguradhu biyya galee haa gurguradhu. Adaraa viidiyoo kana laayik illee sheer illee hiriyoota keessanii godha. Agallee yoo xiqqaatee jedhee tiktookii namni hin fayyadamne hin jiru akkasuma immoo waatsaappii teelegiraama walumaa galatti tirkoolii hunda isaanii fayyadamtanii irra sheer godha. Nama hedduutu afaan na goyisaa jira. Komii nama baay'eeti. Viidiyoo waraabdaa silaayyuu maaliifii iimoon irraan kaasne itti saala yookiin mukaalamaa yookiin bilbila miiseejii sagalee maali rakkoo iimoo kanas bilbila waan kaasuu dideefi viidiyoo ni waraaba garuu maaluma viidiyoo isin waliin haasawuu na dhoorge iimoo ka jedhuufillee hunda isaa qabadhee isin dhufe jalqaba irratti gaafii obboleeyyan kiyyaa wal fakkaataadha. Inni maali yoo jettan namni baay'ee rabbii jedhi namaan hin jedhina maaliif jennaani haalaan deebisuu sitti mijachuu dhabuu mala suuqa dhayxee warqii gaafachuuniif dhabuu sitti mala hojiin kiyyaa dhugaa hojii dhimma silaa isin hajamtan isiniif dhiyeessuti isinii galaa jiraa miti hojiimmaa kiyyaa mataan isaa wantoota isin barbaachise odeeffannoo haga danda'een naannaha kiyya ka jiru dhaqee ufii kiyyaa ija kiyyaan afaan kiyyaan gaafadhee isinii deebisu waan ta'eef jecha isinillee dirqama narra jiru na gaafattanii haa ta'u malee rabbii jedhii ka jedhu sanii fi dhiifaman of kolcha akkasiin jedhina. Kanaaf warqiin giraamni tokko meeqaa warri jettanii sa'aatii kanatti warqiin giraamni tokko 28, 27, 26 akkaataa warqiitiin soddomallee hubadhaa sirriitti yoo hin gurguradha jettanillee wanni sanii gadi gurgurattan baay'inaan hin jiru. Haarayaalis tahee godhattanillee warqiin garaagarummaan qabu. Namni tokko maal jedha beeytani warqii kiyyaa hin bite malee guyyaa tokko ofitti hin goone ofirrattiyyuu godhee laalee ofirraa baasee kaayee malee haarayaa jedha. Warqiin akkasii wanni jedhamee gurguramu hin jiru. Uffata malee akkas jedhee gurguramu warqiin giraama qaba. Giraamni isaa moofa tahee haaraya tahee qarshiin isaa tokkoma. Hubadhaa sirri kana naa hubadhaa. Godhadhaa akka seenaa isinitti hin taane hin godhannee jettanii akka hin gaabbine rakkoon qabu godhadhaa yeroo tokko. Kana jechuun eessa godha malkiyya na arga jechuun keessaa waan hin oolle seenaa akkasinitti hin taaneef jedhaan. Anis seenaa akkasii mudannoo akkasii waan qabuufi. Kanaaf warri nama amma warqii bitee waggaa 4 harkaa qaba, bitee waggaa 2 harkaa qaba, bitee waggaa 1 biyya Arabaa jira galuuf baatii 2 baatii 3 naafe garuu maallaqa biyya galee fakkeenyaaf ji'a 1 ji'a 2 keessummaa qaba achi booda ammoo gurguree maallaqatti hajamoorri jettanii achitti gurguradhee maallaqa kana qabadhee galumu. Biyya galee gurguru wayya warri jettanii warqii keessan ammadhaati morma keessanii godhaa gurra keessanii godhaa galaatii gurguradhaa suuta gaafa aanjaa yookiin ammoo dhimmi hajamtan sun isinii dhufee jechuudha. Yoo amma achi gurgurtanii jettan tokkoffaa gaafa bittan dariibaa isa jedhamu san hin jira isinii galaa jiraa miti dariibaa sanillee isiniin kennan. Lammaffaa irratti ammoo waan giraamni kun baasu fakkeenyaaf warqii giraama 5 yoo bittanii jettanii giraama tokko irratti dariibaan gara dinhaara fakkeenya ijoolleen Dubaayii, Saudi Arabiyaa, Bahareenii, Kuwait walumaa galatti dawlaa Arabaa keessa jirtan hundi keessanii beeytanii dariibaa qabaa jechuudha. Dariibaan kuni waan giraamaan bittan irratti waan dabalamee mootummaaf galii mootummaaf galu malee kan warqii saniitii miti.
Kana waan ta'eef gaafa isinirraa bitanii galicha isin dabaltanii bittan san isinii hin kennan. Asitti ammoo walaakin wanni garagara godhe waan biyya namaa irraa qarshii darii baasan cufanii galchanii akkasuma ammoo tuyyuu walumaa galatti baay'ee biyya arabaa caalaa asii yoo irra gurgurattan gatii isinii qaba akka gurguraatitti jechuu akka hojiititti illee hojjechuu dandeettanii ammoo jechuu namni har'a galaa jira. Maallaqa 10,000 dinhaara farkaa qaba riyaala 10,000 farkaa qaba jettanii maallaqa biyya arabaa jiraattanii warqiin biyya na fayyada har'a bitee har'a gurgura jettan baay'ee faayidaa isin qabu. Maaliif jettanii yoo na gaafattanii warqii kana widdimaan bittan qaalii gatii warqii dabalee waan jiruuf xiqqoo turuu qaba bu'aa irraa argachuuf illee qaaliin bittanii dariibaa isaatu jira gatii warqiin bittan san illee yeroo bitan fakkeenyaa fi giraamni tokko yoo 28 tahee kan isinirraa bitanii 26 tahuu danda'a. Maaliif yoo naan jettanii na gaafattanii ganaa akkasitti biyya keenya keessatti akkasuma kaanii fannisanii gurguran tirfii hin qaba sirriitti garuu biyya arabaatitti biyya guddatte waan ta'eef haaraya barbaade yoo tahee jedhe ka bitan kun warshaa seenee Afrikaa seenee bifa haarayaan jechuudha wanna baay'ifamee haala saniin diizaayiniin haarooyni oomishamee baha malee asuma haaraya sirraa binne jedhanii fidanii achitti gurguran seera isaaniitu daangessa waan ta'eef jecha biyya keenya keessatti ammootu kaayanii illee hin gurguranii warqii biyya namaatii galee babbareedaa kanneen keessattuu ka bahaariinii kanneen maal godhanii faamilii ofii maatii ofiitiif aayilaa ofiitiif bitan waan ta'eef kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warqiin akka kan birriin mataan isii giraamni takkittiin qarshii meeqa galte yoo isiniin jedhe qarshii 1,000 fi wayi na hubadha birrii giraama takkitti 300 illee bitee 350 illee bitee kastamaroota kiyyaayu 400 illee bitee 500 illee bitee 1,000 illee bitee amma garuu baay'ee waddaddee jirti. Anas akka akkasii hubattan barbaada. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha viidiyoo hedduu hojjedhu naan jedhan viidiyoo yeroo dhabe malee borullee yoo inshaallah naaf danda'amee mijatee viidiyoo ajaa'iba ergaa Ameerikaa deemaa jiru isiniif lafa kaaya isin ammoo tuyyuu viidiyoo kiyya sheer hiriyoota keessanii laayik illee oliif godha. Bilbila hin kaaftu viidiyoo ni waraabda gadhiifta yeroo viidiyoo waraabdu hin dhabdu garuu yemmoo yeroo bilbila iimonurraa kaaftu hin qabdu komii hordoftoota hedduuti. Iimooni tokkoffaa rakkinna hagana hin jedhamne nama sooshaal miidiyaa irra hojjetu irratti fida. Tokko rakkoon isaa maali yoo jettanii namni viidiyoo kan kee arge hundi isaa irra caalan hawaasa keenyaa waan iimoo fayyadamuuf si gorsuuf, si jajjabeessuuf, si qeequuf, akkasuma immoo si ajajachuuf illee si kasi jaalatellee jaalalaaf kabajaa si ibsuuf illee iimoo kanaan si bilbila. Viidiyoo kee namni 200 yoo laale namni 500 dhufee si bilbila. Kam tokko bilbila addaan waan hin beeknee fi iimoo kaasuu hin dandeettu. Ati viidiyoo nama 500 keessummeessirraa viidiyoo takkitti hojjettee nama 2,000 yoo viidiyoon kan kee kun gahee irra yaadni keellee siif hubatama. Fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 8, daqiiqaa 9, daqiiqaa 7, daqiiqaa 10 yoo an haasa'e yoo kam guddate kana waan ta'eef daqiiqaa 10 kanatti nam tokkoon haasa'ee yaada walii galuu hin danda'u. Anis jechuun nama hojii hedduu hojjetu waan ta'eef hojii sammuutii, hojii yaadaati, hojii nama hubachiisu waan ta'eef viidiyoo yeroo hojjedhu qabaachuus yoo baadhe dirqama godhee viidiyoo hojjedha. Maaliif jennaan namni 5,000, namni 2,000, namni 1,000 si'a takkatti jechuu viidiyoo daqiiqaa 7 haga jidduu 10titti hubataa jechuu yaada ofiisan. Walaakin iimoodhaan ni kaasaa heloo naga jirta akkam fayya kana qofaa miti eessa dhalattee ani si beekaa sooshaal miidiyaa irratti argee dhimmicha san dhiisee namni jaalala sii qabuu fi baay'ee jechuudha kabajaa sii qabu sii ibsuuf deema garuu daqiiqaa nam tokkorra daqiiqaa 30 40 10 15 himan danda'amu yaada keessan achi booda wal barnootatu jira aadaa keenya keessatti wal barattanii kaatanii itti seentaa jechuudha aga namni na hifatee ani na beeytanii dhimmaaf na dhuftanii anis ammoo hordoftoota kiyya dhimma yuutuuba kiyyaatiin waan na dhufaniif dhimma na dhuftan waan beekuuf naga rabbi qofa ol gaafannee dhimmicha seenna jedhee haala kanaan haga takka nama keessummeessa ka itti saalaa jechuudha. Kanaaf bilbila ana dubbisuu qabdan tokkoffaa waatisaappii firiidha. Galgalaa fi ganama ni deebisa. Yoo maal tahe malee yoo karaa deemee daataa yookiin niitoorkiin hin dalayne tokko yoo namni du'ee taaziyaa deemee bilbila ol fuudhuu hin dandeenye lama
yoona dhukkubee yookiin dadhabee imalarra oolee gabayaa oolee galgala rafe saadi yoo keessummaan dhuftee keessummaa saniif bilbila fuudhuu hin dandeenye akkuma baratame biyya keenya keessatti yeroo keessummaan tokko namatti dhufe bilbila qabatteetuma sagaleellee hunda isaa hin dandeettu. Sinii galee jira nyaata dhiyeessuu jira buna danfisuu jira nama kolfisiiftee waliin teettee adaba waa hedduu naamusa isa jedhamu san argitanii kana hunda jira waan ta'eef rakkoolee kanaan alatti WhatsApp fi Telegram wanni deebisuu na daangessaa inuma hin jiru hojii kiyya jireenya kiyya sinii galaa miti bizinesa isa jedhamu sana anaaf sinii galee faayidaa kiyya malee faayidaa keessanii miti bilbila kaasuu dhabuun anatu miidhama isin miidhamtan namni akka anaa social media kanarratti ajaja irra isinii irraa fuudhu baay'ee kumatamaan jira isin namoota san keessa filattanii na bira dhuftan malee kana waan ta'eef jecha isin miidhamtanii na jala hin mufatina na illee komatina imoodhaan sababa kanaan rakkadhee yoo amma nam tokkorraa kaasee jedhe nama hedduutu walirra bilbila nam shanja walirra xurxur achi booda bilbilli hin allagaa bilbilli allagee jennaaniin qulqullinnaan sagalee hin waraabu yaadadha viidiyoo 3-4 kana dura jechuudha guutumaan guutu bilbilli kiyya biizii ta'ee sagalee awwalii waraabu irraa haqee yuutuubiin na jalaa gadhiisa bilbilli viidiyoo keessa galeen qabu viidiyoon keessa galeen qabu na jira turtan achirra viiyuun yookiin ammoo ilaalchi viidiyoo kiyyaa hir'ate sababa kanaaf bilbilli biizii ta'aa fi waraabuu iimoo namarra baay'inaan fayyadamuu didee iimoomaa seenuu dhiisee na of kolchaa isiniin jedha viidiyoon kiyya kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti olaa buraa fayyaan faaya oromoo ko isin jaaladha odeeffannoo hedduu babbareedaa qabadhee akkasuma immoo meeshaalee babbareedaa jira lakkoofsi bilbilaa ammoo nu maxxansi warri jettan kama viidiyoo kiyya kana gubbaa jiru malee lakkoofsi biraa hin jiru ka umura zaanii nagaatti olaa bulaa fayyaan faaya